Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jiraattan isin jecha anillee nagaa jira galata rabbii mee akka fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu. Har'aa barumsa ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufee barumsi kiyya sunillee maali jechuun keessan hin oolu. Shabaka aappii ajaa'ibaa takka qabadhee isinii dhufee hanga dhuma viidiyoo kanaan na hordofaa. Minsadashe ani aappii guyyaa guyyaan gurra qabadhee bakka seenu seenee qarshiitii itti baasee kaampaan irraa bitee isinii fida jechuu qabadhe. Aappiin tun yoo akka kaampaan irraa yoo gadi buune akka birrii nyaattuun beektan miti. Akkasitti kaampaan irraa gurra qabadne isinii finna. Isin immoo tuyyuu gaafii qaba ammaan isinirraa. Gaafiin an isinirraa qabu maalidha? Ijoollee Oromoo maaliif wal waanyinaa? Maaliif wal miqqaanyinaa? Maaliif yuutuubii kii sabskraayibii hin goone? Maaliif viidiyoo qofa laaltanii biraa baatanii? Leeshinii laayikii hin goone viidiyoo kiyya. Maaliif laayikii hin goone? Laaltaniitu mamaa biraa baatan. Laayikiin gootanii namni takkallee namni lamallee imalaala namni beeyta. Yuutuubii ilaa viidiyoo hangadhiisu namni imalaala. Garuu kalaalee biraa ba'u malee kaayuutu sabskraayibii fi laayika godhu hin jiru. Sabskraayibii iyyuu dhiisni. Laayikii leeshinni laayikii hin goone. Leeshinni laaltee gabbiraa baata. Laayikii gootee biraan baatu maal harkaan gatii kennita. Qomni kamanurra jiru rabbiin nuu kenneetiti. Waa itti fayyadamaaf rabbiin nuu kennee miti. Wanti isin viidiyoo kiyya laaltanii qofa biraa baataniif maaliif laayikii hin tuqne? Laayikii tuquun faayidaa guddaa qaba. Maaliif jennaan namni lamallee yoo laaltes namni tokkos laallanis laayikii takka laayikii lama irra buusi biraa bahi. Maaliif jennaan viidiyoon an asii gadhiisu kun nama baay'ee bira ga'ee namni sunillee irraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Isinii galee miti. Malee walaayikii qarshiitiin kan nyaatan ta'eeti miti. Alhamdulillah hin dalgan nagalan isaa yaa Oromoo waluma fayyaduma jechaa fi malee laayikii waa irraa argachuuf miti. Garuu viidiyoon nu asii gadhiifnu kun khayrii facaafachuudha waan taateef isin bira akka gayuuf viidiyoon kun daddafeetiin jechuudha. Isin galee miti. Nama biraa bira nama hin shabakaa barbaadu bira. Akka gayuuf laayikii barbaachisa. Yoo laayikii hin goone viidiyoon kun eenyuma biraa ga'uu hin danda'u jechuudha. Abba malaallatetti akka malaalee biraa bahe malee nama baay'ee bira ga'uu hin danda'u. Laayikii yoo gootan garuu nama hedduu bira ga'e jechuudha. Kanaaf laayikii godhaa yoo viidiyoo laaltanii biraa baatan amma nama 10 nama 15 nama 20 kam 30 akkasin laala. Laakiin laayikii firii takkan xuuxan. Haram alaikum wallahi billahi miqqanyaan godhina akkatti. Osoo afaan amaaratiin taate laayikii waat isin saaba akka chalaaletti beeyta. Namoota hedduu hordofa namoota hedduu laalaan. Hooma fedhan hoo gadhiisan laayikii godhanii wal biraan ga'an keenya. Oromoon kun immoo histi. Kana argaa rabbii nutti dallanii kalas amma isinitti viidiyoon dheeressu gara barumsaa yoo deemnu walumaan filistoorii seenaa na hordofa. Filistoorii amma shabakaan qabu akkuma argitan kana amma aappii bira dhayna. Ta'ee aappii bira dhaynee shabaka mataan dalagsifnee aappii akkaataa itti gadi buufattan isinitti argisiisa. Aappiin isii tana jechuudha. Argitanii isii tana aappiin. Gadi buufna hin seenna jechuudha. Egaa seenuun booda akkatti nuu dhufti akkatti nuu dhufteen booda. Sarara sadiin asirraa tananii agartan jedhee yaada sarara sadiin tana gaxxuuxanii jechuudha. Isinii galee gaxxuuxanii jettan asirratti oonlaayin abdeetta jettanarraa itti geettanii jechuudha tanarra dhooftan. Egaa isirra dhaattaniin booda asiin gad dhuftan saarvarii tokkoffarra jechuudha. Saarvarii tokkoffarra gad dhuftanii asirra kaattan saarvarii asirratti kaattan. Ni galee auto select jettanarra kaattan. Akka isinii galuuf suuta isinitti hima.
San booda asiin gabbuutanii egaa asiin gabbuutaniin booda asiin gabbuutaniin booda warroonni biyya biraa jirtanillee irratti yaaladhaa. Warroonni Dubaay jirtan amma zeenii firii jira kunoo. Asittillee odii firii jetti isin waan shari'aa keessaa qabdan irra kaadhaa laalladhaa. Warra Dubaay kun isaa Dubaayiidha miti. Alaabaan kun Dubaayiidha. Nama warra Saa'udii jiru qofaaf dabarsa isinii galee. Asitti yoo gabbuutan yoo jawwee firii jetti. Jawwee tokko hanga lamaa jira irra kaa'attanii. Zeenii firiin dhaabbattee jirti. Riyaalaan guuttattanii dalagsiistanii jechuudha. Akkuma agartan riyaala 25 jirti. Moobaayiliin jechuudha. Asittillee riyaala 60 moobaayiliin. Sawaa riyaala 30 kunoo asitti irratti guuttadhaa itti fayyadama. Warroonni Yaaqutoo fayyadamtanillee firiidha kunoo. Yaaqutoo firiidha. Amma ani zeenii qaba waan ta'eef zeenii warri qabdan kunoo zeenii tokko hanga lamaatirra kaa'adha. Zeeniin tokko hanga lamaa jirti tokko lama. Anamamee lamarra kaa'adha. Lamarra kaa'ee wajjumaan laalla. Yoo shabakaan dalaydee walumaan isarti goonaa jechuudha. Tayyib duraan dursaa isarti goona. Shabaka. Kunoo ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii shabakaan akkuma agartan dalaydee jirti. Haalaan isinitti argisiise kanaan dalaysiifadhaa. Irraa dalagadhaa irraa fayyadamaa isiniin jedhaa. Egaa kunoo sa'aatii 23 naa kennite argitanii asitti sa'aatii 23 itti fayyadamamman. Isinii galee. Yoo itti dabaluu barbaaddan immoo sa'aatii 20 haguma isinii kennitetti isinii yoo kennite itti dabaluu barbaaddattan add time tajaajila gadhuutanii akkatti zoortee waan dhumarra isinii fiddu ilaalaati waan dhumarra dhufu jechuudha. Mastaawaqaa dhufaa. Mastaawaqaa sallaalaa xumuraati. San booda akkasitti itti isinii baay'atti sa'aatiin. Anam sa'aatii itti dabaluun barbaanne yoo isinuma argisiisu. Margitan mastaawaqaa kana yoo laallattan sa'aatiin itti isinii dabalaa jechuudha. Mastaawaqaa kana laallattanii xumuraan sa'aatiin isinii itti dabalaa. Irraa itti fayyadamaa. Viidiyoo kee laayik godhaa namoota baay'ee bira akka ga'u. Walitti sheer godhaa waliif dabarsaa. Isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Asumatti xumurraa. Laayik godhuu hin dagatinaa. Namni ilaalte kamuu laayik godhu. Laayik odoon godhin yoo biraa baate wallaahi rabbi sitti haa laalu inshaallah. Maaliif wanillee shabakaa tana dadhabeef fida waan ta'eef itti yaadee itti dhiphadhee fida malee lafatti naxatti hin fidu. Laayik godhi viidiyoo akkuma laalte laayikii tuqii biraa bahimaa waa harkaa gatii kennitaa. Hin miqqanyinaa waliin waanyinaati. Waan yoo namaan gootu laayikii tuqii biraa bahibas. Namni birallee akka asirraan argatuuf jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.